Garummoo sirriitti kan isin ilaaluu qabdu warra shamarranii jechaadha. Gocha isaati yeroo baay'ee gochaan ibsama miti jaalan. Ashama hordoftoota chaanaal Yooniyoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha arras akkuma baratan viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira warri yeroo jalqabaaf gara chaanaal kootii dhuftan Yoonaasin jedhama chaanaal kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama sana malee viidiyoo yeroo gadhiisnu laayikii tuquudhaan sheer gochuudhaan yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala nu kaa'uudhaan hanga xumuraatti nufaana turaa jechuun barbaada hordoftoonni chaanaal kana egaa yaada narra qabadheetti isiniif darbuudhaaf jecha dhiirri tokko yookaan immoo gaafa jaalala dhugaadhaan yookaan immoo onni irraa shamara takka jaalaltu amaloota inni agarsiisuuf yookaan immoo itti agarsiisu keessaa amaloota 8 tokko qabadhee isiniif dhufee jira hanga xumuraatti nafaana ta'a jechuun affeerra kiyyaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa dhiirri tokko yookaan immoo dhiirri tokko jaalala dhugaa shamara takkaaf hin qaba kan jennu amaloota inni agarsiisu keessaa inni jalqabaa fi tokkoffaan jechuudha. Dhiira yeroo qabaatuuf yookaan immoo yeroo kennuuf yookaan ta'u ta'e dhugaadhaan jaalate jechuun dandeenya jechaadha. Tariitii dhiironni tokko yeroo kennuu baachuu danda'an shamarraniif jechaadha. Sababoota garaagaraa qabaachuu danda'an barnootaan qabamuu danda'anii hojiidhaan qabamuu danda'anii wantoota garaagaraatiin biizii ta'uu danda'an jechaadha yeroo baay'ee. Garuu immoo sanuma fayyadamanii achuma keessatti iyyuu yeroo laaqana isaanii hin taane yeroo ciree isaanii hin taane wantoota akkanaa fayyadamanii to'i turtii dheeraa wajjin turuun baay'ee barbaachisaa ta'uu baachuu danda'a. Daqiiqaa 15 akkas wajjin turanii sa'aatuma laaqana isaaniyyuu fayyadame yeroo hin kennaaf taanan turtii gaarii wajjin hin dabarsan taanan yeroo wal argan sanitti dhiira dhugaadhaan jaalate ta'uu asuma raawwachuu dandeechanii jechaadha warri shamarranii. Egaa sababoota garaagaraatiin biizii yeroo ta'uu sanitti immoo isinis hubachuu qabaachuu dandeechanii jechaadha. Sababoota inni biizii ta'eefis arguu baachuu danda'u yookaan yeroo isiniif kennuu baachuu danda'u sababoota garaagaraa akkuma hin jedhe san qabaachuu danda'a. Sababa barnootaa ta'uu danda'a, sababa hojiitiin ta'uu danda'a. Wantoota akkanaa kan immoo isin hubachuu fi qabda. Garuu immoo yeruma saniyyuu akkasumatti iyyuu biizii ta'eetu jechaadha. Yeroo isiniif kenna taanan yeroo isin argu sanitti immoo turtiin keessan baay'ee kan isin gammachiisu taanan isin lamaaniyyuu kun nama dhugaadhaan si jaalate ta'uu asumarraa hubachuu fi danda'uu qabdanii jechaadha warri shamarranii. Egaa inni lammaffaan immoo jechuudha wantoota baay'ee irratti dursa siif kennu yoo kan ta'u ta'e. Tariitii fakkeenyaaf beellama yeroo wal fakkaatatti hiriyoota isaa wajjiniifis wajjin yookaan immoo maatii isaa wajjiniifis wajjin beellama kan qabaatu osoo ta'e jaalalleen keessun yookaan immoo hiriyaan keessun jechuudha dursa si bira dhufa kan ta'u ta'e jechuun tariitii maatiin kan barbaaduuf dhimma sireessi ta'uu danda'a yookaan immoo dhimma jabaadhaaf ta'uu danda'a gisee akkasitti itti ilaaluun qabdan. Garuu yeroo akkanuma wal argumaaf yookaan bashannanaaf wantoota akkasiitiif yeroo isaa beellama wal fakkaata yeroo wal fakkaatatti osoo qabaatanii jechaadha si wajjinii fi maatii wajjin yookaan hiriyoota wajjin jechuudha. Dursa siif kennee si bira dhufa yoo kan ta'u ta'e dhugaadhaan akkasi jaalate asuma raawwachuu dandeecha jechaadha. Maayidhaa fi wantuma jaalannu goona miti yeroo baay'ee kana ijaa ta'eedhaa fi dursa siif kenna taanan yookaan si arguudhaaf hawwa taanan namni kun dhugaadhaan akkasi jaalate sitti agarsiisaa jira jechaadha. Tariitii gaafan kana jedhu immoo akkasumaan haasawaan qofa akka hin taane jechaadha yookaan immoo yeroo irra deddeebiidhaan haasawaan qofa akka jaalala dhugaadhaan si jaaladha yeroo siifan kennaa wantoota akkanaas hin jechuu danda'a. Osoo beellama wayii qabu si bira dhufe sin jechuu danda'a wantoota akkanaatiin sitti haasa'uu danda'a haasa'an jechaadha. Garuu immoo sirriitti kan isin ilaaluu qabdu warri shamarranii jechaadha gocha isaati yeroo baay'ee gochaan ibsama miti jaalan akkanuma hin ibsamu yookaan immoo afaaniin qofa ibsamee bira darbamu jechaadha. Kan inni afaan dubbatu caala gocha isaa osoo ilaaltanii fakkeenyaaf osoo isin wajjin jiruyyuu beellama qabattanii osoo taa'aa jirtaniyyuu jechaadha namni yookaan hiriyaan isaa osoo bilbilee fi kootumee iddoo akkanaatti si barbaadu osoo kan jedhuun ta'e yookaan maatii keessa waa osoo bilbilee fi dhimma akkanaatti kan si barbaadu osoo kan jedhuun ta'e jechaadha nama si dhiisee deemu yookaan ta'u ta'e achitti hedduma walii beellamta sanitti si dhiisee deema taanan namni akkanaa hedduu siif qabu jechuun baay'ee ulfaata jechaadha. Kallattii kana ilaaluu dandeechanii jechaadha.
dhimma cimaadhaaf yookaan immoo dhimma yeroo san qofatti ta'u yookaan ta'u ta'e garuu akkasitti itti ilaaluun qabdan jechaadha. Garuu immoo akkasumaan akkuma si wajjin bohaara jiru isaanis bohaartiidhaaf yookaan turtii gaarii wajjin dabarsuudhaaf beellama qabaniif kan ta'u ta'e inni si dhiisee deema taanaan yeroo akkasitti namni sun iddoo sii qabu jechuun baay'ee ulfaataadha jechaadha. Garuu yeroo wal fakkaatatti osoo beellama wayii kan qabaatu ta'e isaan dhiisee si bira dhufa taanaan namni kun dhugaadha dubbachuudhaaf baay'ee akkasii jaalatu sitti agarsiisaa jira jechaadha. Egaa inni sadaffaan immoo jechuudha boruu isaa keessa akka jirtu sitti agarsiisuu barbaada namni kuni namni dhiirri tokko dhugaadha yoo si jaalate jechuudha. Boruu isaa keessa akka jirtu sitti agarsiisuu barbaada yeroo yeroodhaan jechaadha. Fakkeenyaaf maal siin jechuu danda'a boru konkolaataa akkanaa wajjin qabaachuu dandeenya siin jechuu danda'a. Tariitii osuma daandiirra deemtan ta'uu danda'a. Iddoo wayiitti fakkeenyaaf osoo daa'ima wayii kan argitan ta'e boru barnu anaafis daa'ima akkanaa wajjin qabaachuu dandeenya siin jedha. Mana akkanaa wajjin qabaachuu dandeenya siin jedha. Jireenyi keenya gara fuuldura akkanaatti siin jechuu danda'a. Wantoota akkanaa nama irra deddeebiidhaan haasa'uu kan ta'u ta'e jechaadha. Namni kunis akka dhugaadhaan si jaalate sitti agarsiisaa jira jechaadha. Dhiironni baay'een haasa'arra gochaan agarsiisuu filatan akkuma beekamu akka shamarranii san baay'ee haasa'uu hin danda'an jechaadha. Garuu immoo dhiironni kun akka dhugaadhaan jaalatan sitti agarsiisuudhaaf jecha wantoota akkanaa sitti haasa'uu danda'a. Konkolaataa akkanaa bor qabaachuu dandeenya, mana akkanaa bor qabaachuu dandeenya, jireenyi keenya gara fuulduraa akkana ta'a jedheetu jechaadha. Wantoota akkanaa sitti haasa'a taana irra deddeebiidhaani namni kun onni isaa ta'a yookaan immoo dhugaadhaan si jaalachuusaa sitti agarsiisaa jiruudhaa fi isinis hanga danda'ametti jaalala keessan ibsuufii qabdan jechaadha. Namni kun akka isin hin miidhamne jechaadha. Kanaafuu sirriitti jaalala keessan jabeessitanii galmee gar tokkoon qofa akka hin taane isinis wanta sirraa eegamu gootaa fi osoo deemtanii baay'ee bareeda ta'a jechaadha. Egaa gara biraatiin jechuudha namni kun waa'ee boruu isaa yookaan immoo waa'ee gara fuuldura isaa gaafa yaadu jechaadha. Sammuu isaatiitti jalqaba kan dhufu ishee yookaan ishii ijaa ta'eedhaaf jechuudha. Yookaan jaalallee isaa san ijaa ta'eedhaaf inni kan itti himu yookaan immoo abjuu isaa gara fuulduraa kan itti himu yeroo hundayyuu isheetti jechaadha. Kan ammoo kan inni godhuuf akka isheen dhugaadhaan boruun isaa jechaadha ishee wajjin akka ta'e waan amanuufi wantoota akkanaa yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan itti himaa jechaadha. Kanaafuu kallattii akkanaan dhiirri sitti agarsiisa taanaan amaloota akkanaa sitti agarsiisa taanaan warri shamarranii jechuudha. Namni kun dhugaadhaan akkasiin jaalate yookaan abjuun isaa gara fuulduraas si wajjin dabarsu akka barbaadu sinitti agarsiisaa jiruudhaa fi warri shamarraniis kanatti fayyadamtanii yeroo kennuudhaaf akkasitti wajjin dabarsu akka qabdan asumaan gorsa ka'uu dabarfachuun barbaada jechaadha. Egaa inni arfaffaan jechuudha si wajjin taa'uun dhiira barbaadu yookaan ta'u ta'e jechaadha. Si wajjin ta'uu amma fakkeenyaaf tariitii hiriyoota kee wajjin yookaan maatii keessa wajjin walitti qabamtanii iddoo wayiitti osoo tiichanii kan jiraatan ta'e namni kun kan taa'uu barbaadu yookaan kan bira taa'uu barbaadu hiriyoota isaa yookaan maatii isaa bira osoo hin taane yeroo kanatti si bira taa'uu nama barbaadu yoo ta'e irra deddeebiidhaan tariitii dhimma dhuunfaa haasa'uudhaaf isaan bira taa'uu danda'a yookaan maatii bira yookaan hiriyoota kee maddii taa'uu danda'a jechaadha. Garuu inni ofitti amanamummaadhaan of agarsiisuu ijaa barbaaduu fi yookaan jaalala siif qabu san agarsiisuu ijaa barbaaduu fi ofitti amanamummaa guutuudhaan jaalala dhugaa akkasiif qabu namoota biraattis hiriyoota isaatti haa ta'u maatii isaatti haa ta'u agarsiifachuu ijaa barbaaduu fi wanta akkanaa kana godha jechaadha. Sirraa fagaachuun barbaadu si wajjin taa'uu barbaada namoota biraattis of agarsiisuu barbaada jechaadha yeroo kanatti. Maadhaaf dhugaadhaan si jaalate ijaa ta'eedhaaf jechaadha. Egaa inni shanaffaan immoo jechuudha yeroo baay'ee wanta si gammachiisu qofa raawwachuu barbaada jechaadha. Dhiirri akkanaa kun dhiirri dhugaadhaan si jaalate jechuudha. Tariitii wantoonni isa gammachiisanis immoo isa gammachiisanis hin gammachiisne yookaan immoo gammachiisanii isa hin gammachiisne jiraachuu danda'a. Wantoonni hundiyyuu nu tokko ka gammachiisu nu hin gammachiisa jechuu miti ijaa ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf ati sirba hin jaalatte taanaan fiilmii tiyaatara wantoota akkanaa seentee sinimaawwan garaagaraa konsartiiwwan sirboota garaagaraa deemtee daawwachuu barbaaddu osoo kan ta'u ta'e inni immoo wantoonni akkanaa ittiin tolu yoo kan ta'u ta'e jechaadha fakkeenyaaf. Wantoota akkanaa ta'a taanaan garuu inni maal godhaa dhugaadhaan si jaalatee waan jiruudhaaf jechuudha. Siif jecha sinimaas haa ta'u konsartiiwwan sirboota garaagaraattis haa ta'u siif jecha hin seenaa jechaadha. Maaliidhaaf sima gammachiisuudhaaf ijaa ta'eedhaaf. Dabalataan immoo kennaawwan garaagaraa siif kennuu danda'a. Si gammachiisa jedhee wanta itti amanu jechuudha. Tariitii wantoota gurguddaa yaaduu hin qabdanii
konkolaataa, mana wantoota akkanaa osoo hin taane wantootuma xixiqqaa kennaa godheetu suma gammachiisuudhaaf yookaan sarpiraayizii godheetu suma bohaarsuudhaaf jecha wantoota akkanaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nama raawwatu yookaan ta'u ta'e namni sun ammas dhugaadhaan akkasiin jaalatu isinitti agarsiisaa jiraachuu fi isinis jaalala dhugaa ta'e akka kennitaniif asumaan ergaa isiniif dabarsuun barbaada. Egaa inni jaaffaan immoo jechuudha waa'ee keetii sirriitti dhiira beekuu barbaadu yookaan ta'u ta'e namni kunis dhugaadhaan akkasiin jaalatu isinitti agarsiisaa jira jechaadha. Tariitii dhiirri tokko yoo turtii gaarii yookaan turtii dheeraa si wajjin jiraachuu hin barbaanne yookaan ta'u ta'e waa'ee keetii sirriitti si gaafachuu yookaan waa'ee keetii qorachuu baay'ee isaaf bu'aa qabaachuu baachuu danda'a jechaadha. Garuu dhugaadhaan dhiira si jaalatu yookaan ta'u ta'e waa'ee keetii, waa'ee maatii keetii, waa'ee hiriyoota keetii, waa'ee oolmaa keetii wantoota akkana sirriitti beekuu barbaada jechaadha. Sirriitti si qorata. Sababa kana ta'eedhaaf gara fuulduraa si wajjin yeroo gaarii dabarsuu barbaaduudhaaf waa'ee keetii sirriitti beekuu waan barbaaduuf irra deddeebiidhaan gaaffiiwwan garaagaraa si gaafachuudhaan halluu ati filattu irraa kaasee nyaata akkamii akka jaalattu barnoota keetiin yookaan barnoota irra jiraatte barnoota kee gaafa xumurte hojii akkamii akka hojjechuu barbaaddu gara fuula duraatitti jireenya akkamii akka jiraachuu barbaaddu wanta si gammachiisu wanta si gaddisiisu wantoota akkanaa irra deddeebiidhaan nama si gaafatu yookaan ta'u ta'e jechuun wanta si gammachiisurraa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee hojjechuudhaaf wanta si gaddisiisurraa of qusachuudhaaf wantoota akkanaatiif yeroo baay'ee irra deddeebi'ee gaaffii si gaafata taanaan namni kun dhugaadhaan akkasiin jaalate isinitti agarsiisaa jira ijaa ta'eedhaa fi isinis hanga jaalattan san sirriitti akka namni kun isinitti hin miidhamneedhaan wantoota akkanaatirraa of eeguudhaan turtii gaarii akka isa wajjin qabaattan gochuu qabdanii jechaadha. Hundi keessanii warra shamarranii dhiironni akkanaa dhiirota dhugaadhaan sin jaalatan yookaan immoo iddoo isinii qaban ijaa ta'aniidhaa fi wantoota akkanaa kallattiiwwan amaloota akkanaa isinitti agarsiisa taanaan dhiirri tokko dhiira dhugaadhaan sin jaalate ta'uusaa asumaan hubachuu fi qabdanii jechaadha. Egaa inni torbaffaan immoo jechuudha akka mariisistu sirriitti nama barbaadu yookaan ta'u ta'e fakkeenyaaf jireenya isaa keessatti yaadni ati kennitu iddoo guddaa qaba jedhee ija amanuudhaa fi si mariisuu barbaada yeroo hundaayyuu wanta gara fuulduraatti godhus haa ta'u wanta amma irra jiruttis wantoota garaagaraa yaadota garaagaraa kaasee tooyi akka ati yaada kee itti dabaltuuf nama barbaadu yookaan ta'u ta'e fakkeenyaaf barnoota eegaluu ni gara fuulduraatti ati maal yaaddaa hojii akkanaa eegaluun barbaada maal yaaddaati yaada kee natti himi wantoota akkanaa irra deddeebiidhaan sin gaafata taanaan jireenya isaa keessatti akka ati yaadni kee akka barbaachisaa ta'etti waan amanuudhaaf namni akkanaa yaada kee akka itti dabaltuuf barbaada jecha. Kanaafuu yaada keessan nama yeroodhaan akka mariisistu nama barbaadu yookaan ta'u ta'e namni kunis nama dhugaadhaan sin jaalate ta'uu isinitti agarsiisaa jiruuf jechaadha. Isinis jaalala qulqulluu ta'e yookaan jaalala dhugaarratti hundaa'e kennuudhaan turtii gaarii akka wajjin qabaattan nama jechaadha. Egaa inni 8ffaa fi inni xumuraa jechuudha yaadota xiqqaa ati qoosaaf dubbattiyyuu inni siruma dhiira hin daganne yookaan ta'u ta'e fakkeenyaaf ati qoosaaf wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeecha. Fakkeenyaaf kaaffee wajjin teechaniitu yoo osoo kan jiraattan ta'e nyaata gaafa ajajattan yookaan wanta nyaatan osoo ajajadhaa isiniin jedhame fakkeenyaaf inni paastaa osoo kan ajaju ta'e ati immoo paastaan jaaladhu osoo jetteen jechaadha gaafa wayii itti deebi'ee immoo guyyaa bira gaafa inni wanta biraa ajaju ati paastaa barna jaaladhu paastaa osoo ajajatte jechuudha. Maaf guyyaa bira akkanaa bar paastaan jaaladhu yookaan hin nyaadhu jettee turte garuu har'a akkamitti paastaa akkana jette paastaa ajajattaa wantoota akkanaa jechaadha. Fakkeenyaaf nama wayii immoo nama kan ani arguma isaatuun barbaadu osoo kan jettuun ta'e guyyaa biraa immoo nama sana namni kun bar nama gaariidha osoo jetteeti kan itti gurra guddistu kan ta'u ta'e maal taate guyyaa akkana bar akkana jettee turteeyyuu maaf yaada kee jijjiirte maalirratti agarteeti wantoota akkanaa jechuudhaan wanta ati qoosaaf dubbattu tokkoosaa sirumaayyuu irra darbu jechaadha. Yaadataa yeroo jedhanii irra darbuullee barbaadu jechaadha. Namni akkanaa nama iddoo siif qabu waa'ee keetti sirriitti nama dhiphachaa jiru ta'uu wantoota akkanaatirraa hubachuu hin dandeechan jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii keenya jechaadha. Egaa yaada narra qabadhee dhufe kana fakkaata yaada keenyarraa yaadni dhiirri jaalala dhugaasiif qabu amaloota akkanaa qofa agarsiisaa miti amaloota baay'ee agarsiisuu danda'a garuu yaada narra qabadhee dhufe kanaadha. Isteeppiiwwan 8 kana seeraan dhaggeeffattanii seeraan itti fayyadamtan taanaan dhiirri tokko jaalala dhugaa akkasiniif qabu wantoota akkanaatirraa hubachuu dandeechan jedha. Egaa turtii gaarii akka wajjin qaban dabarsine shakkii tokkoon qabu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageenyi waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jedha.
warri chaanaalii kana faara taatan akkuma yeroo hunda jedhu chaanaalii kana subscribe godha, like tuqaa, share nu godha. Sana malee yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala nu kaa'uudhaan nu faana turaa jechuun barbaada maatii yoon yoo ko'ichaadha. Bye bye.